Leenconni siyaasaa ilmaan Oromoo marsee eegusun eenyu faaraga? Geetaachoo Raddaa bira dhaabbatee waliin Nigaadhaa bidaflaal. afaan keenya nu qabuun dandeessanii. Dhugaa jettee duuba maal dhaamtaaf jara kana? Maaliif ifin qabajin immoo isiniin kun? Afaan kee nama lukkuu elmuu beekutu beekaboo dagaatti ture. Ati yoo maal jette leenca kiyya? Warri erga guyyaa iidaa hudduu dhaabdanii monfaa keessa raftan. Ni addefatee barana fuula feenaa eenyu akka fuunuu dhaamsanuuf dhaamsa? Rumanan baasu jedhaati ilaala. Kanaafuu amaarra fuutanii mataallee nuti ibsina. Har'a waasinii qabadee dhufe ilaala. Maali inni hin beeknu nutti himigaa? Appilii nyaatanaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha har'allee viidiyoo baay'ee bashannansiisaa ergaa guddoo of keessaa qabu tokko qabannee dhufnee jirra. Amma dhuma qophii keenyatti akka waliin turtan isin afeerrachaa share like subscribe gochuu akka hin daganne gamanumaan isin beeksifna. Yaada keessanillee gama koomentiitiin akka nuuf kennitan abdii guddoo isin irraa qabna. Akka itti aanu kanatti gama qophii keenyaa isin dabarsinaa. Amma xumura qophii keenyaan waliin tura. Obbo Daflaal baga nagaan dhufte. Maaltu na argamaa jira? Hin beekne maaltu sitti argamaa jira? Yeroo jarri lamaan wal bira taa'an. Haa ta'anii re'ati maaltu si dhiibdi? Nuti leencoo lataatii sin amannu takka ja'a. Takka jenne itti fufeeyyee. Joohar Maamadii sin amannu lama ja'a. Way ajaa'iba mee namni biraa kaa isin hin amanne eenyu? Nuti Baqqala Garbaatis amantii irraa hin qabnu. Gama duubaatiin ni beeknaa. Maali boo rabbumallee hin sodaattanii isin kan hayyoota Oromoodhaa hin amanneef isin hattuudha? Agartee hattuu Nigeria. Hin agarree lakki hattuu akkamoo? Warqee na dura keessee kuni warqee naan jette sin amanu. Osoo kuni warqiidhaan siin jiru maaliif nan amanne boo? Yoo warqee na dura keessee kuni warqeedhaa qarshii takka bitadhu naan jette siin beekaati kuni udaanii nageetti jetiin biraa deemaa jechuudha. Duuba yaa Daflaal keenya osoo nuti tuni warqiidha siin jennu yoo kaatee deemte akka seenatti maaltu sitti argama? Siyaasa ilmaan Oromoo akka falaqetteen argamti. Akka nama siyaasaa ilmaan Oromoo falaxetti natti argama jette? Abadan. Nuti nuuf hin galle mee siyaasaan ilmaan Oromoo tun haala kamiin eegamaa jirti? Siyaasaan ilmaan Oromoo arraantana leenca meeqaan eegamaa jirti? Mee leenconni siyaasaa ilmaan Oromoo marsee eegusun eenyu faaraga? Geetaachoo Raddaa bira dhaabbatee waliin. Nigaadhaa bidaflaal. Afaan keenya nu qabuun dandeessanii. Maali boo osoo kijiba guddaa kana garuu haala kamiin uummanni si dhaggeeffata gaasila? Ha dhaggeeffachuu barbaadu haa dhaggeeffatu. Lakki yaa ijoolleen dhiheenya tanaatu nama arrabsitii dhiisi ati nama guddaadha. Arraan tana kana arrabsallee. Arra yoo si arrabsan boru sidaanuu malaa. Borummoo haqa sun arkumaaf ta'a takka arkuu teessan. Daflaal kiyya nu sobaa jirtaa bar. Isin hin sobne. Nuti ni sobdee siin jenna ati isin hin sobne jettaa haqa eenyumaattu nu jidduutti muragaa. Profeesar Maraaraan Gabbeenuu haa dubbatu. Tole ati kan daldaltuuf maallaqa wayyaa argachuuf miti? Maallaqaa fi miti kan hin daldalu? Nuti qabeenu namni waggaa daldalu maallaqa argatatti beeynaa duuba maaliif daldaltan isin? Dantaa ilmaan Oromoo haqa ilmaan Oromoo tiisuudhaaf. Ilmaan Oromoo dantaa isaa ifiifuu ni eeggata. Kanaaf jettee ati ODP'n haa dhabamu hin jedhin? Ani ODP'n haa dhabamtu hin jenne balayyan keenya. Duuba maal jettan isin? Saantiim takka wanni hidhaa jaamtu arrarraa eegalamtee cufamte manni hidhaa haa hashagamu. Lakki manni hidhaadhaa haa hashagamu hin jennu nuti. Yoo hashagame nama akka keetii kan warqiidhaan udaan ija'u kana eessatti hiinare? Dhugaa yaa dubbannu taate. Hin gurguramnu jenne barana. Lakki bar isin gurgurra hin jenne nuti. Nama hayyoota keenya xiqqeessu kana hidhuu qabna jenne malee nin sobe obbo Baaglaawa dirree. Balaa isin uumtaniini habashaalleen ol kaatee Jawaarii wanni itti mas. Dhugaa jettee duuba maal dhaamtaaf jara kana? Maaliif ifin qabajin immoo isiniin kun? Haala kanaan yoo itti fufan maal tahan jettee yaaddamee ati? Bifa kanaan bar isiniin kun wama tokkonuu deemuu hin dandeessanii bara. Sirrii jettee namni Jawaar tokko biyya bulchuun qabu. Galata Jawahar waan inni Jawahar hojjate kana ijaanuu laalaa hin jirtan jechuudha. Galata Jawaar ijaan laalaa hin jirtan jechuun maal jechuudha? Sirriitti ibsiifme? Harkaatuu hin jirtan jechuudha. Biyya itti facaasaa jirtan jechuu barisin. Dhugaa jettee mee dhaamsa jara akkasii saniif qabdu dubbadhu? Biyya guddatti keessa teessanii olola hammana hin ja'amne hoggabantan hin qaanfattanii boo isin. Dhugaa keeti waan baay'ee nama saalfachiisudha. Gurratti isin calaa'u. Jawaar irraa harka keessan kaafadhaa jedha. Hoo maaleeti hoo maal dubbatu barbaadde? Mootii rifeensa keessa barbaadu jirta moo?
afaan kee nama lukkuu elmuu beekutu beekaboo dagaatti ture. Ati yoo maal jette leenca kiyya? warri erga guyyaa iidaa hudduu dhaabdanii monfaa keessa raftan kun Gaafa faniiree maaltu siin geeti? wit godhee shurxaan Itoophiyaa isin buuse Duuba namni biyya abbaa isaaniitti galuuf deemu gammadu qabaa miti. isinumaa itti saalfata kana isinumaa itti saalfata isinumaa itti qaana'u jiraatalleedha Akkam jechuudha gaa obboleessa kiyya? riba nagaa ofirraa rabu isinumaa itti saalfatu jiraata shaneedhaatu akkanan godhe shaneedhaatu akkanan nama nujaaree shurxaa nujaareen golteen isinirraa hin bahin jechuudha Dubbii tana addeeffatee maal jetti? katifee oo argee garaan nan danda'u nama beeleefaa. Mee addeeffatee barana fuudha feenaa eenyu akka fuunuu dhaamsanuuf dhaamta? Rumanan baasu jedhaati ilaala. Kanaafuu amaara fuutanii mataallee gubsinaa jedha. Shamarran fokkattuullee haa taatu keessattuu dammoo shamarran Oromoo ta'amma dhadhalataa. Rabbi dhugaa nama dubbachisiisu ta'amma dhadhalattu shamarran ijoollee ammaa immoo baay'ee babbareeddii rabbi. Dhugaa keetii shamarri tanuma Oromootu babbareedaadha garuu akkamiin arguu dandeenya akka isaan bareedan? Facebook irratti jirtumaa akka babbareeddii walla fotoo jaraan laaltanii zamanuma kana illee ta'u. Facebook irratti shamarran sumanatti fakkaatanani. Mee amaara fuudhuurraa qannasaa rabbi diqaalaa taatanii. Hayyee adde biliilee ati hoo maaliin nu dhufteerra? Har'a waasinii qabadee dhufe laala. Maali inni hin beeknu nutti himigaa? Appilii nyaatinaa. Appilii nyaatinaa. Sababiin nuti appilii akka hin nyaanne nu ajajjeef kuni maaliif? Appilii akka hin nyaanne appiliin dhorgamee jiraan. Namni tokko akka appilii nyaanne dhaamsa kana hundaan naagaa. Appilii hin nyaatinaa. Garaa nama dhukkubsaa hin nyaatinaa. Hayyee hin nyaannu garuu ati maaliif nyaattare? Hin nyaatinaa. Ahaa appilii na jalaa hin nyaatinaadha anuma qofaan nyaate jechuu keetii mire. Kuni Tole gaa adde biliilee teenya qeequmsa aartii Oromoo irratti qabdu dubbadhu. yeroo baay'ee sirbii afaan Oromoo sirboota baay'ee ni qabnaani. Sirbeenni qeeqaa baay'ata. Akkuma beeknu hin qeeqan. So sirbii Oromoo guutummaan guutuutti qeequmsa jechuudha. Koompileey gochuudha malee sirba. Hayyee sirbi akkamitti sirbamuu qabeetta? Amma fakkeenyaaf sirba afaan Oromoo hedduu sirbamu ani hin beeku yeroo baay'ee wanna aadaa qofa hojjan sirbii wanna aadaati. Uffanni wal fakkaataa, shimalli wal fakkaataa, boottiin wal fakkaataa, fooxaan wal fakkaataa yeroo hunda. Sirba aadaa sirbuun gaariidha. Sirba aadaas ta'e diraamaa wantoota aadaa garuu hageewwanaa karaa sirbaatiin Oromoon aadaa irratti wanni qeeqamu jiru. Hageewwanaa aadaa sirbanii shubbisii wal fakkaataa uffanni aadaa keenya wal fakkaataa gizee hunda shubbisii Oromoo wal fakkaataan. Qeequmsa sagalee irratti qabdu hoo? Ishee ani warra seefti gurra keenyaallee hin eegneef. Fakkeenya gurra keenyallee kabajuu qabdan beektan gurra uummata Oromoo kabajuu qabdan gaafa sabaan geessan sirba keessan jechuudha. Haa ta'u malee hunda qeequmsa gaafa jedhu ani okaa tariyaaqi minkee achiin ga'uu ta'a. Humni kiyyaa sin qeequu bira sirbitoota qeequu bira humni kiyya ga'uu dhiisuu danda'a. Garuu haa ta'u malee wanta ilaallu irratti haa dubbannu qaba. Yeroo baay'ee Oromoon wayita sirbuu shamarran babbareedaa maaliif hin finne? Shamarran kee hin jirtu ta'ee mee qoyaa warri qamadii nyaatanii guddatan warri buskutii fakkaatan kenna warri aannan dhugaa guddatan shamarri keenya eessa jiru eessa dhaqanii diraamaa irratti hin arginu wannoo afaan Oromoo irratti hin arginu kiliippii gaafa hojjetanullee warrumti iyyuu kaaniin shamarran kee tokkofa muudii tarii muudiillee hin qabanii jira miti. Yeroo hunda dudubbeetti harkifachuutu jira beektanii. Koonfidensii dhabuu, cimminsa dhabanii hijadamaa dura kana dhaabbachuu hin jaalatan, hin baqatan. Yeroo baay'ee carraan illee yoo argamte, ani nama baay'ee beekan. Nama carraan dhufteef ijoolleen shamarraa akkas kottu kiliippii hojjedhu, kottu fiilmii hojjedhu jedhamanii carraan dhufeefi lakki jedhanii didantu hin jiranii. Tole mee diraamaa afaan Oromoo irratti qeequmsa qabdu dubbadhu. Diraamaa irratti maal argitanii beektaa? Gandummaa isin argitan. Diraamaa afaan Oromoo irratti. Gandummaan ni jirti tokkoffaa. Namoota ganda tokko gaafa hojjetan fa'aa argitan. Fira jechuudha. Fira. Mucaa adaadaatii fi
mucaa wasiilaa gaafa waliin hojjetan argina diraamaa irratti. Diraamaa luma dhiyaatu kan. Fira okaa ijoollee wallaa okaa ijoollee ganda tokkooti. Baqa akkasiidha. Rakkoo akkasii faan nu geesseera. Dhugaa keeti waanuma sirratu qabu dubbatte. Hayyemee namoota waan namni itti laffa'ee gama YouTube fide kana buufatee Facebook irratti ol baasu kanaaf dhaamsa maal qabda? Dhiise inni gowwaan keenyaa kun bukeessa akka waan nama duruu deemu beeki sirba kabaase simiti nama dhiisedha. Kan dadhabe tokkodha. Kan poostii godhu maraatu. Mee sheerii namni sii kennee laayikii Facebook irraa namni sii kennu waa itti sii kaffalanii waa itti sii kennanii. Maaltu cinqii kana sin geessee ennaan geessitanii daawlood gootanii sirba namaa Facebook irra facaaftaniitiin akka namni hin daawwanne gootan. Mee warra Abashaarraa Tamaara ani wanna biraatiin hin jedhu. Mee warra afaan biraatiin liinkii sheer godhani malee sirba namaa daawlood godhanii gadi buusaniitiin poostiin godhan. Dhugaa jette biliilee galatoomii yaada bareedaa nuuf kaafte kanaaf baay'ee galatoomii siin jennaa si jaalannaa. Tole daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo waan hamma ammaan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Hamma qophii bashannansiisoo birooti walitti deebinutti share, like, subscribe godhaa. Abdiin akka nu eeggattan isin yaadachiifnaa. Yaada qabdanis komentii nuuf godhaadha. Galatoomaadha.